Akkam jirtu daawwattoota keenya kun dirree hojii misiiti. Dirree hojii misii keenya har'aatiin oduuf odeeffannoo ispoortii kan isinitti himnu ta'a. Oduuf odeeffannoo ispoortii keenyarraa kan irratti xiyyeeffatu Pirimeer Liigii Ingilaand baraaraa 2025 fi 26 irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, akkasuma immoo jijjiirraa taphattoota irratti xiyyeeffachuun kan isiniif qopheessinedha. Oduu ispoortii har'aa kan isinitti himu Hallalisaa Dabbabaati. Taphni hawwiin eegamuu fi yeroo baay'ee dirree falmii deeggartootaa kan ta'e Pirimeer Liigiin Ingilaand bara 2026-27 har'a galgala ni eegalama. Shaampiyoonaan bara 2025 fi 26 Arsenaalii har'a galgala sa'aatii 4tti dirree isaa irratti Konventar Siitii ni keessummeessa. Gareen Laampaard leenja'u Konvertariin bara kana gara Pirimeer Liigii Ingilaanditti kan ol dhufe Arsenaal irraa qormaata cimaatu isa eeggata. Arsenaalii torbee darbeeni tapha Community Shield Manchester City waliin taphateeni goolii 3-0 mo'achuun waancaa fudhateera. Kanaanis Arsenaal seenaa isaa keessatti waancaa Community Shield yeroo 18 milkeeffateera. Gareen Mikaa'el Arteetaan durfamu Arsenaal tapha kanaan ga'umsa gaarii kan agarsiise yoo ta'u, dorgommii bara kanaas morkataa cimaa ta'uu fi taphattoota akka Bruno Guimaraes fi Christos Zolas of keessatti dabalee jira. Dabalataanis Arsenaalii jijjiirraa ku'aansaa xumuruuf akka dhiyaate gabaafameera. Taphoota biroo boruu taphatamaniin waaree booda sa'aatii 8 walakkaatti Hull City Manchester United waliin yoo taphatu, Everton Crystal Palace waliin, Ipswich Sunderland waliin, Nottingham Leeds waliin sa'aatii wal fakkaataa 11tti ni taphatu. Galgala sa'aatii 1 walakkaarraa eegalee Brentford Tottenham waliin ni taphata. Kilabni kaaba London Tottenham ganna kana jijjiirraa taphattootaatiin taphataa hedduu kan ofitti dabalee morkiin inni Brentford waliin taasisu ni eegama. Dilbata Brighton Aston Villa waliin, Manchester City Bournemouth waliin sa'aatii wal fakkaataa 10tti ni morkatu. Galgala sa'aatii 12 fi walakkaarraa eegalee Newcastle dirree isaa irratti Liverpoolin keessummeessa. Wiixataa Fulham Chelsea waliin ni taphatu. Jijjiirraa taphattootaatiin Manchester United taphataa sararaa gidduu Kaameruun Carlos Baleba kilaba Brighton irraa mallatteessisuuf dhiyaateera. Manchester United taphataa kanaaf kaffaltii dabarsa paawundii miliyoona 60 dhiyeessuuf akka ta'u The Athletic gabaaseera. Manchester sarara gidduu kana cimsuu fi Yuri Telemans fi Andres Santos kanaan dura mallatteessisuun isaa ni yaadatama. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon ispoortii keenyarraa kanuma nagaatti nuuf tura.